ranjade. Ya. Vani ni mina zena na damu mani. Maal boozeenaan irraa gurbaa tokko kan Jarman jiru amma Faransaay jiru. Mahammad eenyuuti si ijoollee Mahammad eenyu jedhanii. Pingo pika kun beekta. Pingoodhaan beekta. Namni asirratti isa pingoo nama nyaadde kaa jedhu sana. Isa. Isa barseenaa isaati. Isa hordofaan ture akkas jedhee baay'ee yeroo dubbatu numtu maal rakkinaaf garuu akkas godhe. Ilaal kun olaal. መሆኑ ብቻ ሳይሆን የታሪኩ ባለቤትም ኢትዮጵያዊ መሆኑ ደግሞ ይበልጥ ኢትዮጵያውያን ጆሮ እንዲሰጡት አድርጓል። ከሰሞኑ በማህበራዊ ትስስር ገጾች እንደ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ስካይ ኒውስን ጨምሮ በመላው ዓለም በሚገኙ መገናኛ ብዙሃኖች ሰፊ ትኩረት ያገኘው የኢትዮጵያዊው መሐመድ አዳም ኦጋ ነገር በርካቶችን እያስገረመ ነው። የሰው ልጅ በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት የተሻለ ነገርን ፍለጋ ስደትን ይመርጣል። ነገር ግን አንዳንድ መንገዶች እንዳሰቡት የተሻለ ህይወትን በቀላሉ የሚያስጨብጡ ሳይሆን የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ትግል የሚደረግበት ምነው ከሀገሬ ባልወጣው ተብሎ ቁጭት የሚወለድበት ከሞት ጋር አንገት ለአንገት የሚተናነቁበት እጅግ አስገራሚ ታሪክ ነው። ለዚያም ነው እንደ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ስካይ ኒውስ ያሉ ግዙፍ መገናኛ ብዙሃንም ታሪኩን እየመዘዙ ለዓለም እያቀረቡ ያሉት። አትሙቺ ያላት ነፍስ ስንል እኛ ርዕስ ሰጥተነዋል። የዛሬውን ፕሮግራም የኢትዮጵያዊው መሐመድ አዳም ኦጋ ዓለምን እያነጋገረ ያለው አስገራሚው አንዳንዶችም ተአምር ነው ሲሉ የተገረሙበትና ኔትፍሊክስ ታሪኩን በፊልም እንዲያስቀረው እየጠየቁ ያሉትም ለዚሁ ነው። የሰው ስጋ እስከ መብላት የደረሰው የመሐመድ አዳም ኦጋ አስገራሚው ታሪክ እነሆ እንዲህ አሰናድቼላችኋል። ወደ መሐመድ አዳም ኦጋ አስገራሚ ታሪክ መለስ ከህይወት ጋር በገጠመው ግብ ምክንያት የሰው ስጋ እስከ መብላት ደርሷል። መሐመድ አዳም ኦጋ ወይም ቤተሰቦቹ እንዳወጡለትና ራሱ በሚናገረው ትክክለኛ ስሙ መሐመድ ኡስማን አብርሃም ከሊቢያ ላይ እግሩን ያነሳው በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በኦገስት 1 2019 ነበር። ሊቢያ ለመድረስ በርካታ ፈተናዎችን ቢያልፍም በመጨረሻ የሜዲትራኒያን ባህርን ተሻግሮ ካለመው የተስፋይቱ ምድር ኑሮን ለመቀላቀል ተዘጋጅቶ ነበር። መሐመድ አዳም ኦጋ በሊቢያ ከተዋወቀው እስማኤል የተባለ ሶማሊያዊ ጋር ጥሩ ወዳጅነትን በማፍራት ጉዟቸውን በአንድ ደላላ አማካኝነት ለማድረግ ወስነዋል። ዛዊአ በተባለችው የሊቢያ ትንሽ ከተማ ያገኙት ደላላ በእጃቸው ያስረከባቸው የአቅጣጫ መጠቆሚያ ጂፒኤስ ሲሆን ጂፒኤሱን ተጠቅመው በቀጥታ ማልታ እንደሚደርሱ እያነጋገረ ያለው ታሪክ እውን አካስላል። ማል አጃባ ኢሰነ ረከተ ኛተ ጋ አመጀሪ ኢትዮጵያን ነመኛተ ጀቹ ወርባደሞ ላኪ ሁሴኑ መሳቲ መለ ኬና ሳቲ ሚቲ ነጅሬኙ ማሳ ወየ ፈቹዳፍ ነማ ጀር ላኪ አካታት ዴስተ አበሻኒ ነማ ኢትዮጵያ ታኡሳቲ ካነ አርግቴ ነማ አጃይብሲሱ ቢያው እንደረቲ አጃይቤ ነምኒ ኢላላ ቢዮቲ አዱኛ መርቲ ሶ ወናረቲ ዴሰኒቲ ከፈረንጂና ቆፉማ ኮምፒውተር በነተ አፋን ቀበተ ይላልቱ ሁንዳ አርግሲሰኒ አበሻ ተራ ወጀት ይላል ከኛ ሁንዲ ኢናረብሳ ቱረን ኢናሪያ ቱረን ማና ከነዱ ሰኔናን አበነ ምቺ ከነዱ ትገልጭተኒ ጀራኒ ተርግቴ ነምኒ ሜቃ አሲባቃት ሶ ነመሴና ከሲቀቡ ሰበቡ ወኔ አደብሪሱማ ኦሮሞ ኮማቴቭ argite sena sa akannin darbine dossani garu amma filmi hojjechuufu biyyooti hedduun wannaa ta'an jedhaa jira miti dhageesse gaafatan filmi addunyaan waan akkasii barbaadani addunyaan waan akkasii waan haaraa amma oromoon immoo inaafaa ta'uun beeku anatu dura nama nyaachuu dhabee jettee inaaftuun beeku wallaahi billaahi miidiyaan oromoo hundi inni naafti waan ajaa'ibaa amma aniif kooraan kun dhufee jira aniif kooraan eeggadda dhiira mucaa kana dhageesse maalumaaf harkarran qabanne oromoon jenneet irraa haasaa turre kan gadhiifte gaa ኦሮሞን ሞ ዋን ትናፍቱ አታቱም ቤኮን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም በገና ጋዶ በገ ጀለቡልቲ ደማዳናቲን ሲንገ አመሌ ያ ኢንሻአላህ አመሌ
bara dhufuun rabbi gammachuudha waliin nu haa ga'u. Aamin inshaallah. Miidiyaa boqqolloo keenyaa moora rabsinaa. Itaniittu isin soman miidiyaa boqqolloo anuma jireeni gaafa dura waggaa meeqa dura. Odaa jirta. Achumaan ijoolleen hundi qananii eenyu faan natti bilbilanii eenyu qananii isa mucaasa walirroo jira akkame nagaa. Miidiyaa boqqolloo nuun jedhu jedhe. Injira wallahi. Lakki waan gaarii jetteerani gaafa kaan immoo intarbuu si goona amma miidiyaa boqqollooti jedhanii ta'ee boqqolloo irraa eega baatanii jedhee kan Oromoo ta'aa gaa jedheeni intarbuu ta'e jalqabaa miidiyaa sanarratti. Anaa fi eenyu Amiin Juddiiti kan intarbuu ta'e gaafa biyyi wannaa dhufee gale maalisa gaafa inni xiyyaaraan nama fuudhee gale Ijiptirra. Gaafa sin dabarsanii anaa fi isaa laayivii waraabanii. So iskaayipiidhaan kanaa fi jaraa wajjin haasa'an ture gaafas. So miidiyaan Oromoo tokkolleen waan kana argite dabarsuu dhabdee waggaa ja'a moo meeqa ji'a ja'a moo waggaa ja'annee hagaa miidiyaa kanarratti bahee miidiyaan hundi gaafataa turte miidiyaan Oromoo tokko ofitti hin fuune asirra oolu asirra oolanii warra gumaachuuf jira wannaa faan gadaa miidiyaan neetwoorkii tokko faan guyyaa hundaa soola gumaatallee namaa kenna kawalloo irratti illee waan adda addaa irratti ni arga guyyaa tokko gurbaa kana ofitti fuudhanii hin gaafanne guyyaa tokko. Gaafachuu qabu ture. Eegaa silaa jaratu gaafata ture amma kunoo miidiyaan Habashaa maxxansite dura buute. Ta'uu bareedaadha jabaadhaa ishaaraa salaannee deebina. Ammallee fagoodha sa'aatii torba amma eegaa sadii. Biraadha maal kanirraa sa'a tokkoof walakkaa wayii gada lamaatti deemaara. Biyya jirtaati? Biyyan jiraayyuu. Okay. Yaa biyya akkasii biyya fatarame amma kiyya maatiinis fataran yoona. Fatarreedhuma kaane. Okay akkasii yaa. Suusii nu qabsiiseera gaaraadhaan nu qabsiiseera. Arraan taraawwiin hin jiru. Faayidaasiin fuudheen faayidaasii wajjin galla harkiti. Wannaan amma jiru miti wanni taraawwiin har'an jiru. Addan jiru. Labsanii amma borri idiidha. Borri idiidha. Akkasii. Ishee nagaan na bulaa jala kan baay'inaa dubbadhaa jedha biyyi keenya. Ayyee inshaallah. Ishee. Eenyu Kora. Doktor Fatarri ga'uun kaane isin bira? Ngeenye. Jira doktor jira. So waan amma Habashaan gadhiifte dhageesse miti? Ka mucaasanii na ergite situ na argee baryaa. Asitti ergeera yaa argiteetta yaa. Waan ajaa'ibaati. Yaa. Rabbi carraa baasuuf wallahi. Carraa bareedaa argateera dhiis amma. Yaa amma carraa bareedaa argata alaas amma addunyaa irratti fiilmii warruma fiilmii sana bira seennaan miliyeenin. Fiilmii kan keenya isa ilaa jedhanii namni 10 ilaalu miti bar kana addunyaati maal taate. Dhageessa. Kan addunyaa irratti bar. Kan addunyaa ka faranjiin dalaydu yaa keenya. Eegaa isa Ameerikaadha jarri faranjiin dalayduudha. No. Hollywood baana. Hollywooditti gadhiifti yaa. Ka biyya keenya maali eenyu laalamu?
Sana namni maal taate boo maal taate oluudi ingaa amma dhaqqaba amma dhufani wannaa ta'uu irratti hojjetu so akka ajaa'ibaatti miliyeenera ta'a miliyeenera kitaaba irraa barreessuu danda'an Allah akka ajaa'ibaatitti. yaa jarri bar kafaleetirraa barata Illee dalaganii yaa ajaa'ibaa bar garuu dalagaa rabbii kanaa bar wallaahi guyyaa 11 bishaan sanirra buluu jechuun bar waani maal boo maal taate isayyuu waan tokko harkaan qabu galaan qabanii wannaa laastikiidhaan afuufamtu sana bar laastikii laastikii kan keessa wallaahi dandeettii rabbii kanaa argite. لا إله إلا الله وأنا جايباتي بر ما لاني أن إنسان وبر لاستيك سنة كيسة والله إنسان واني ما بساني أبو جيبه مو أبايا مي أغادي أبايا مو جيبه جريتنا بسا لاستيكي سنة رسينا نمرا بارا بارا أوه Baara guddaadha. بارا الدنيا رتي أرغتي من مرادين بارا سنة سينا موانا أنتو ناتي سينو بر أچوما ليبيا تلاتي نانيا تمالي دكتور أنوني dadhabe wanni ajaa'ibe bar wallahi riskii rabbii bar bakkuma jirtu bakka ati jirtutti riskii rabbi si baasaa bar biyya faranjii deemteellee yoo riskiin kan kee achi hin jiraanne biyya faranjii deemteellee siin dab كغري مو بر رزقي نو مساتو أچي جيرا يديتو فودي بدا كيسا كابر yaa wallahi بكا بساني ميدان كان كيتسي كوري مو نانكتوغا inan katanii adugaa wallahi ما يسمى بوتيسي كيسا بر ربو ما بوتيسي كيسا سيبوسا ربو ما تكنا سر جري كوري في بر dhugaa وانا amma جايبات يا gabrummaa bar doktor duri gabrummaa namni kenna xaaliyaanii lollee hinjifannee amma ofii kennaati أي كجراني سينا isuma babbareechan sana somna malee xaaliyaanii yoo injifatani miti waggaa 5 fixxeeti deemte karaa hunda hojjette ageesse sana sun kijibaa ka garii bar Doktor ofii kennaa gabroomu jirra amma duri xaaliyaanii dhufee nu gabroomsu ofirraa baasne jenna amma ofii kennaa fedhii kennaan deemne gabroomna biyya faranjii deemne gabrummaa guddaa. eega wanni bar isuma bar garbummaadhuma sana bar ijoolleen kan keenya shamarran biyya arabaa deemtii kan keenya nuti biyya faranjii dhumne so aga kan kee dhuunfaadhaan hojjettu hin ga'u bar ay waggaa isayyuu bar Ijoollee waan shamarranii waggaa ajaa'ibaa 10 amma doktor an biyya gaafa biyya deeme ijoolleen waggaa 10 ta shamarranii xixiqqooni waggaa 16 waggaa 18 yoo guute biyya arabaa deemaa jetti malee qalbii nyaali ijoollee bar akkuma wannaa ta'u 16 14 geenyaan bar 18 jedhanii qabalee baasuufi lakki wannaan waggaa 18 baasu ijoollee ganna 14 hunda beekaati jarjaranii ergan ijoollee xixiqqoo tokko bar eerpoortii keessatti yeroo arginu ijoollee xixiqqoo tokko wallaahi nan booyan gaaf tokko arge wallaahi gaafa guyyaa hedduun argite ijoollee xixiqqoo tokko yaa waan tokkoyyuu hin beektu waan xixiqqoo tokko so yaa baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa rabbi ammoo wallahi yoo yaadanii jedhanii hedduu onnaadha. soofumari hin beeku hin bade bishinqille Gara bakka deemaa jirru hin beeknu wallahi. wannaa waamimee eenyunni gurbaa biingoo waamimee biingoo waamee Riigoo itti sheer godhee jira itti bilbiluu nambara isaanii qaba. bilbili waam Bakka bilbilee waamee deebi'aa doktor. ayyee Doktor biingoo Maatiin si barbaada waamee jedhaan bilbilee hin deebi'aa doktor itti bilbilee bilbili Ayya. wanni bishinqille ol bahi jira silaaftuu argitee asuma taa'e mataana nyaattaati ati omaa dhageesse omaa achis hin fagaattu asiis hin deemtu
akka nama biraa taajira sintaatu dhageesse taajiras taatee argitee as hiyyummaa kana keessaa nan baaftu yookaan hiyyeessa taatee dhuftee na biratti hin galtu ati bar gatiidhuma tokko hin qabdu bar ar yaa rabbi bishinkillee ol bahime ati bar silaa mataaraatti si deebisanii mataa sirraa addanii yaa achuma sii malaa bar Amerikaa koortuun siin jee. Amerikaadha maal atu achitti argitee siqaayii argitee ofuma halkaniif guyyaa makiinaa irra teessee daabboo nyaatta halkaniif guyyaa. An takkaa daabboo nyaadheen beeku mana hidhaasan jira maalaan isireenyaa na seete. Marri maal isireenyaa miti yeroo hundaa makiinaa gangalchaa oolta. Kayyaa allaaqana manatti nyaadha. Faxara manatti nyaadha gaafa long distaansiin deema je'ee ka'e waan torbanii fuudhee tan firija guuttadha. Amerikaa laal warra gartee taaksii sirraa mummuranii daladdu saniin in hortu. Akki ati itti hortu dukkaanuma namaa keessa daladda laal. Dukkaanuma san deebitee irraa bittaan gaamma bakka xiyyiit irraa dhufee waan san hin dalagu jeetan du'a malee. Ijoolleen miiliyeenara taate. Mee maan horre atoo achuma jirta takkaa hin hortu dhageesse. Gaaluma shan bitatte galte hoo gaala shan bitatte mataaraatti galte hoo maaluma si rakkisi. Bilbilan kaas. Gaalli kan jiru bakka dheedu dhabe ati immoo ganaa achi deebitee moo abiyya haana saamuufi. Abiyyi miskiina kakirra maal fuudhaa birrii iyyuu siif kenna ittani maan bilbilee. Birrii eessaa fuudhe hattu. Maal kanuma ijoollee tokko barraa fuudha maal birriin rakkoo maalii qaba. Namticha amma dhiyoo tana muuvii dalasiisee Teedroos eenyu jedhanii san dinquu dayyaasattu bar miiliyoona tokko kenniif je'anii humnumaan dinquu irraa fuudhee kenneefi. Eenyuun? Amma muuvii dhiyoo tana makalaakaa saraawitaa achiin jedhanii namni irraa hojju tokko nagarreeseet. Narginaan. Waraanni keenya raayyaa ittisa biyyaa jedhanii Biraanuu Julaatilleen muuvii san anaatu ajaje je'eet dubbataa miti akkamitti san quban qabne. Nageenya. Itti sun Teedroos Kaasaa'oon jedhaniin gurraacha tokko. Hoteelas qabaa abiyyini gargaaraa ture. Muuvii gartee lola Tigraay kana. Isaan itti lola Tigraay fi Amaaraa kana. Akkatti baqatan moo akkatti lolan? Akka itti lolan jarri intalti micaan Tigraay irraa. No intalti Tigraay irraa. Micaan Amaaraa irraa. Isaan lameen odoonuma waliin jaalatanii waliin jiraatanu gaafa lolli dhoowta Tigraayis gamasitti kuttee kunis karaa Amaaraa golee odoonuma wal dhaanu walitti barrii ba'an. Edaa isin niwsii teessanuma daladdan malee waan addunyaan itti jirtu quban qabdan. Boodan hoggaa dhufanii wal arganii akkaatti wal dhungatuu deeman lachuu ni du'an. Wanni keessa seeni ilaali. Gadhiisanii turan. ETV fi wanni dhaluuta kanuma oofaa turte. Abboo kun diraamaadha malee fiilmiidhaaga. Aboo 100 million warri Hollywood 100 million itti naashallagee ja'a maal jettaati. 100 miliyoonii eenyu namichi moo? Namtichi kiilo miliyoona warra Hollywood California geessetan Californiatti warri wanniidha miliyoona 100 itti naashallaganii ja'a. Ay dhugumaagaa.
Ya pipin duga sa tibeti mititi dai jala. Garuu muuviin dalagame mallaqasan namticha saniif kakafale. Dinquu dayyaasati jaan dinquu nanaatu kenneef jeejan. Ay, dinkuun Ameerikaa jira miti utuu biyya jiru moo? Egaa wanti way har'a eegalamte. Dinquun ifa amma Ameerikaa dhufe amata meeqa? Amata lama, sadii, amata afur. Dasit muuviinis ka eegalame hangasumata. Ajaa'ib.